inni gooftaadha. waaqayyo har'a wajjiniin akka barannu fi mata duree godhe kan hin fudhadhe madda eebba dhalootaa yaada jedhu irratti kan isin wajjin qoodachuu barbaada. The source of generational blessing maddi dhalootatti eebbi akka darbu abaarsillee akka darbu nageenyatti jechoonni generational curse jedhaman yeroo baay'ee nageenya. Haa ta'uuti garuu generational curse duwwaatu hin taane generational blessing inis jira. Hallelujah. Eebbi dhalootatti darbu jira. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Abaarsa sana diigee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaala diigee humna du'aa diigee jireenya barbaraa nuu kenne humna abaarsaa diigee eebbaan jireenya keenya kan ijaaru eebbi dhalootaa dhalootatti darbu jira. Isa kanas ni wajjin qoodadha. Hallelujah. Waaqayyoon kadhanna. Mootii bara baraan kan jiraattu waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafa irratti bara baraan galanni ulfinni siif haa ta'u. Carraa nuuf kennitee namarraa nu gootee mataa keenya ol qabannee yaa waaqayyo mana kee dhufnee si waaqeffachuu si galateeffachuu saba waaqayyo wajjin maqaa kee jajachuudhaaf carraa guddaa mana gawaa nu kenniteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yeroo gara mana waaqayyoodhaan na jedhan nan gammadee akkuma faarsichi Daawit jedhu mana keetti gammachuu jira jireenya jira eebba jira biyyi lafaa lafa dhaqxu dhabdeetti nuyi garuu lafa dhaqnu qabnaa mana kee dhufnaa mana kee dhaqnaas waaqeffannaa maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ammas as jirra dubbii kee dhaga'uudhaaf sirraa baruudhaaf jajjabaachuudhaaf jireenya keenyatti yaa waaqayyo ifa waaqummaa keetii har'as arguudhaaf dhufneerra nu gargaari nutti dubbadhu nu barsiisi nu qajeelchi. Warra deebiin nurra jiru nu deebisi qajeeluun kan nurra jiru nu qajeelchi dhiisuun kan nurra jiru nu dhiisisi qabanneetti deemuun kan nurra jiru immoo nu qabachiisi yaa waaqayyo nu gargaari ati anaanis na gargaara ayyaana kee na baay'isi sammuu kootiin yaadii afaan kootiin dubbadhu jireenya koo dhuunfadhu yaa waaqayyo meeshaa kee ta'ee bara koo hundumaas tajaajiluu akka hin danda'uuf isan dubbadhettis jiraachuu akka hin danda'uuf ayyaana kee na baay'isi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya ameen. Hallelujah. Torbanarraa tajaajiluuf ture garuu mataan koo dhukkubee heedee kicha waan qabaadhee as dhufuu hin dandeenye garuu har'ammoo waaqayyo carraanaa kenneera waaqayyoof galanna ta'u paaster waaqayyo isa eebbisu na obsitee ammas carraa waan naa kenniteef gooftaan nu isa eebbisu. Hallelujah. Jalqabarraa kan inni dubbisuu barbaadu macaafa seera keessa deebiirraan dubbisaa ariifadhee deddeemuu barbaada waan ta'eef yoo barreeffattan malee macaafa qulqulluurraa baafattanii na wajjin dubbifachuudhaaf tarii isin rakkisuu danda'a. Keessa deebii 13 ariifadheen deddeema waan ta'eef jechuudha. Macaafa keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 4 akkas jedha. Isin waaqayyo gooftaa keessan duukaa bu'aa isa sodaadhaa abboommi isaa eegaa sagalee isaa dhagaa isaaf hojjedhaa isattis maxxanaa jedha. Akkasuma immoo Luqaas boqonnaa 12 immoo akkas jedha lakkoofsa 4-5 itti fufees immoo yaa firoota koo ani isinittiin himaa isin ajjeesanii isa booddee immoo isarraa kan hammaatu waan godhan warra hin qabne hin sodaatinaa erga isin ajjeesanii booddee isarra kan hammaatu waan godhan warra hin qabne hin sodaatinaa sodaachuun kan isiniif ta'u isinitti mul'isa erga ajjeesee booddee adaba bara baraatii fi qileetti darbachuudhaaf aboo isa qabu sodaadhaa eeyyee isinittiin himaa isa sodaadhaa gooftaa Yesuustu dubbata kana waaqayyoon sodaadhaa malee waan biraa hin sodaatinaa jechuu isaati. Isaayyaas immoo macaafa isaa boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irratti raajii Isaayyaas 8:13 irratti akkas jedha ani waaqayyo gooftaan macaa duwwaan qulqulluu akka hin ta'e beeki ana duwwaa sodaadhu ana malees homtuu sin naasisin jedha. Hallelujah. Amma gaani waaqayyoon sodaadha yookiin immoo yaada waaqayyoon sodaadhu jedhu argina. Yaadota kan kutaan amma dubbise macaafa qulqulluu keessaati. Macaafa seera keessa deebiirraas inni dubbise Luqaas irraas inni dubbise Isaayyaas irraas inni dubbise waaqayyoon sodaadhu kan biraa wanti sodaadhu hin jiraatin kan si naasisu hin jiraatin jedhee dubbata. Wantoonni nama sodaachisan baay'eetu jira biyya lafaa kana keessa. Fakkeenyaaf dhukkubni nu sodaachisaa, du'i nu sodaachisaa, bakakkaa yeroo bu'u nu sodaachisaa, sochiin lafaa nu sodaachisaa waan baay'eetu jira miti. Ani ijoollee ta'ee
keessumaa naannoo umurii tiineejarummaa gootisaa yeroon sa'aatii suura keenyaa fi bokkaan rooba gaafa bokkaan roobu handaqii beetu ta'een beeku handaqiin uffadha handaqii waan bokkaan namarraa roobudha handaqii uffadhee yooni yeroo achi waaqarraa balaqqeessa'u bakakkaa yeroo baay'ee sodaadha waan ta'eef mukarratti bu'a waan jedhaniif iddoo muki jiru baay'ee baqadhan ture ijoollummaa goote jechuudha baay'ee bakakkaan sodaadhan ture sodaa sireesii sodaa jabaan qabu ture wanti nama sodaachisu baay'eetu ture jechuudha ergan guddadhee booddee immoo eessatti iyyuu na dhawoo kennu hunduu gaafa nu baru sodaachuu nan dhiise jechuudha sodaan baay'ee jira garuu wanta isin sodaachisu kana dhiisaati waaqayyoon isa hundumaa gararraa jiru sodaadhaa jedheetu dubbiin waaqayyoodhaa nutti himu waaqayyoon sodaadhaa yeroo nuun jedhu immoo waaqayyoon malee yookaan biraan sodaatinaa ni jedhu immoo waaqayyoo humna isaa jabaadhaan nu ajjeesee lafatti gad nu dabalee akkas humna waaqayyoo isa nama ajjeesu nama balleessu isa humna waaqayyoo isa jireenya biyya lafaa kanallee akka inni hin jirre gochuu danda'u sana sodaa badiisaatu hin ta'in sodaa qulqullummaa waaqayyoo irratti xiyyeeffate jechuu isaati dubbiin waaqayyoo qulqullummaa isaa irratti gooftummaa isaa irratti abbummaa isaa irratti jaalalaan jechuudha jaalalaani sodaa isaa qulqullummaa waaqayyoo irratti xiyyeeffate kabajaa fi sodaa kabajaati sodaa jaalalaa jechuu isaati isa kana nutti himachuudha egaa akkas jechuun egaa jireenya keenya keessatti waan goonus waaqayyoof jennee goona isa gochuu dhiisnus immoo sodaa waaqayyootiif jenneetu gochuu dhiisna jechuudha. yaadota lamaan sadan tokko isin wajjin inni ilaala waa'ee waaqayyoo sodaachuu irratti ni jalqaba waaqayyoon sodaachuun aarsaa dhiyeessuu iyyuu dursa jedha aarsaa dhiyeessuun fakkeenyaaf bara kakuu moofaa keessatti horii fidanii hoolaa ta'uu danda'a yookiin immoo re'ee ta'uu danda'a qabeenya isaanii fidanii aarsaa godhanii mana waaqayyoo duratti dhiyeessu bara kakuu haaraa keessatti immoo aarsaan waaqayyoof dhiyeessinu qabeenya keenya ta'uu danda'a yeroo keenya ta'uu danda'a mana keenya illee ta'uu danda'a maallaqa keenya ta'uu danda'a inni kun aarsaa nuyi dhiyeessinu garuu waaqayyoon sodaachuun isa dursa priority qaba priority tajaajila keenyaa jireenya keenyaa keessatti waaqayyoon sodaachuun gochaa keenya hundumaa mana sagadaa dhufuu keenya charchii dhufuu keenya iyyuu kan dursuu qabu sodaanii waaqayyoof qabnudha waaqayyoon sodaachuun keenya hundumaa dursa jechuudha waaqayyo mootummaa irratti Saa'oliin tuffachuunsaa sababiinni aarsaa waaqayyoof dhiyeessuu dideebituu hin ta'in sababiinni waaqayyoon sodaachuu dadhabeef yookiis immoo waaqayyoof abboomamuu dideef malee waan inni aarsaa dhiyeessuu dadhabeef miti fakkeenyaaf macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsi 22 seenaa kana nutti Saamu'eel isa duraa 15 22 irratti Saamu'eel immoo dhugumaan waaqayyo nama dubbii isaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaare waaqayyo aarsaatti gammadu caalaa isa ati aarsaa goote waaqayyo dhiyeessitti caalaa isaaf abboomamuu kee fi isa sodaachuu keetu waaqayyoon gammachiisa jedheetu mul'ata isaaf dhufe itti hima jechuudha. Itti mee lakkoofsi 23 immoo 22 irraan dubbisaa jira. Kunoo abboomamuun aarsaarra caalaa dhaggeeffachuunis immoo moora korbeessa oolaa dhiyeessuurra hin wayyaa abboomamuun aarsaa dhiyeessuurra caala yookiin immoo isa dursa jechuudha. Hin caala isa hin caala aarsaa dhiyeessuu kee hin caala waaqayyoof abboomamuun kee waaqayyoon sodaachuun kee aarsaa dhiyeessuu kee tajaajiluu kee faarfachuu kee lallabuu kee geggeessa waldaa kiristaanaa ta'uu kee waan barbaadde ta'uu keerrayyuu hin caala isarrayyuu hin wayyaa jedheetu itti hima. Abboomamuu diduun immoo cubbuu hooda sobaati. Xiiqeffachuunis jal'ina akka waaqa tolfamaa waaqeffachuuti. Sababii ati dubbii waaqayyoo tuffattee fi innis akka ati mootii hin taanee fi si tuffateeraa jedheen Saa'oliin jechuudha. Waan isin dinqu waaqayyo Saa'oliin mootii Israa'el isa jalqabaa godhe yeroo muude isa dura eenyu ture mootiin Israa'el? Saa'oliin dura. Saa'oliin dura eenyu ture mootiin Israa'el? Waaqayyo ofiisaa haleluuyaa waaqayyo isa eebbisu. Waaqayyo ofiisaatii mootii isaanii ture. Mootii kan biraa hin qaban turan. Ana mootiin keessan. Ana waaqayyoon keessan. Mootii kan biraa hin qabdan jedhetti. Amma garuu waaqayyo mootummaa isaarraatu sheerii godheef Saa'oliif jechuudha. Kabaja guddaadhaan isa kabaja jechuudha. Yeroo waaqayyo mootummaa isaarraa sheerii godheef waan mootummaa isaarraa isaaf qoodee mootii Israa'el isa jalqabaa godhee inni garuu waaqayyoof abboomamu waaqayyoon sodaachuu homaattuu lakkoofne. Waan ati waaqayyoon sodaachuu dhiifteef dubbii waaqayyootiif kabaja waan itti dhowwatteef Israa'eliif akka ati mootii hin taaneef waaqayyo si tuffateeraa jedhe. Saa'oliif duwwaa miti. Anaaf isiniifis immoo waaqayyo jireenya bara baraa nuuf qoodeera. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Jireenya bara baraa kan qabu waaqayyoon duwwaa. Ameen. Waaqayyoon duwwaadha jireenya bara baraa kan qabu. Ilma isaa Iyesuus Kiristoosin fannoo irratti dabarsee nuu kennee
jireenya bara bara ofiisaa sheerii nu godhe Waaqayyo. Ofiisaa nu hire Waaqayyo. Ofiisaa nu kenne Waaqayyo jireenya bara bara sanuudha waan ta'eef. Kanaaf erga Waaqayyo jireenya bara bara anaaf isiniif qoodeeti nu immoo Waaqayyoon sodaachuun dursa tajaajila keenya, dursa jireenya keenya, dursa hojii keenya, dursa waan hundumaa keenya haa ta'u. Waaqayyoon sodaachuun jalqabaaf dhuma Waaqayyoon sodaachuun aarsaa dhiyeessuurrayyuu hin dursa isa jedhudha yaadni jalqabaa. Waaqayyoon sodaachuun isa kanarrayyuu hin dursa. Yaadni lammaffaa immoo Waaqayyoon sodaachuun jalqabaaf dhuma jireenya qulqullummaati yaada jedhu irratti dubbachuu barbaada. Qulqullummaa jechuun maal jechuudha? Yeroo nama waa'ee qulqullummaa dubbadhu I'm talking about holiness. Sila qiddisinaa nama hora. Qulqullummaa waa'ee jireenya qulqullummaa. Qulqullummaa jechuun Waaqayyoon gaddisiisu yookiin Waaqayyoon yakkuu dhiisu jechuudha. Preventing self from offending God. Preventing yourself from offending God jechuudha. Qulqullummaa jechuun akka Waaqayyo qulqulluu taatee takkaa nama cubbuun hojjenne nama addaa tokko taatee namoota hundumaarraa adda baatee nama jiraattu jechuutu hin taane qulqullummaa jechuun holiness jechuun qulqullummaa Waaqayyoo gaddisiisu, eekkamsiisu, offendii gochuu dhiisu jechuudha. Akkamittiin danda'ama inni kun? Fakkeenyaaf sanyii jireenyaa Yoosefin amma yeroo ilaallu yeroo jireenya Yoosefin ilaallu nama Waaqayyoon sodaatu ture Yoosef. Seera uumamaa boqonnaa 39 irratti macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 amma 9tti inni jiru akka seera waa'ee Yoosef. Takka ture haati manaa gooftaa isaatii haati manaa Pooxifaar jechuu isaatii. Takka ture haati manaa gooftaa isaatii ija ishee Yoosef irra buufatte. Anaa wajjin hin ciisittiin jette. Inni garuu hin dide. Haadha manaa gooftaa isaa sanaan immoo kunoo gooftaan koo waan mana isaa keessa an harka jiru hin beeku. Wanta kan isaa ta'e hundumaa harka koo jala galcheera. Mana kana keessa guddaa nana caalu hin jiru. Si malees wanti inni anatti kennuu dhiise harkatti hambifate hin jiru. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa an akkamittiin inni hammina guddaa akkasii hojjedha. Cubbuudhaanis akkamittiin inni Waaqayyoon yakkaree jedheenidha. Mul'ata guddaadha. An akkamittiin cubbuu hojjechuudhaan Waaqayyoon yakkaree. Cubbuudhaanis akkamittiin inni Waaqayyoon gaddisiisaree. How can I offend God by sinning? Cubbuu hojjechuudhaan akkamittiin inni Waaqayyoon gaddisiisa jedhee wayyaa isaallee harkatti dhiisee baqate namni kun. Waaqayyoon sodaachuu jechuun qulqullummaa jireenya qulqullummaa inni isarraa jalqaban ni jedhee dubbachuu barbaadeef Waaqayyoon sodaachuun jalqabaaf dhuma jireenya qulqullummaa inni jedheef gaasa kana jechuudha. Namni kun Waaqayyoon waan sodaatuu fi jireenya qulqullummaa isaatii eeggatee jiraateera jechuudha Yoosef. Akkamittiin inni Waaqayyoon gaddisiisa akkamittiin inni cubbuu amma ga'u hojjedhaa jedhe. Egaani qulqullummaan yookiin immoo qiddisinaan inni jennu holiness inni jennu Waaqayyoon gaddisiisu yookiin immoo Waaqayyoon yakkuu dhiisuudha jechuudha. Akkuma dura dubbadhe preventing yourself from offending God. Kadhannaa keenya keessatti yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u jennee kadhanna. Kadhannaa gooftaa maqaan kee haa qulqullaa'u jenna maqaan kee haa qulqullaa'u jennee yeroo kadhannu maqaan Waaqayyoo qulqullaa'u jireenya keenya keessatti jalqaba jechuudha. Jireenya keenya keessatti eegala jechuudha. Yoo afaanuma keenya duwwaadhaan maqaan kee haa qulqullaa'u maqaan kee haa qulqullaa'u maqaan kee haa qulqullaa'u jenna yoo ta'e inni kuni tajaajiluma afaanii duraa ta'e tajaajiluma arrabaa just lip service. Lip service ta'a jechuudha. Yoo afaanuma keenya duwwaadhaan jenna ta'e jireenya keenyaan ittiin jiraannu yoo ta'e inni kuni lip service duwwaa ta'ee hafa jechuudha. Waaqayyo immoo isa kana hin jaallatu. Waaqayyo tajaajila afaanii yookiin immoo lip service hin jaallatu. Kanaaf jireenya keenya qajeelchuu barbaada Waaqayyo. Al tokko I think waggaa 3 ta'a laata isa dur magaalaa tokko deemee ture biyya seetii kan biraadha. Achitti maatii tokko dhannee visitii goone boleessi koo jiraallee na wajjin ture. Maatii sana bira mucaan gosa tokko jira. Isaaf illee Waaqayyoon kadhannee walii wajjin yeroo Waaqayyo yeroo nu kenne Waaqayyoon walii wajjin kadhannee dubbii Waaqayyo walii wajjin barannee maatii sana wajjin jechuudha. Maatii sana wajjin duraanii waldaattis wal beennaa darbee dudduutti wal argina ture. Isa booddee jarri maatiidha abbaa manaa fi haadha manaan waliin turanii Waaqayyoon walii wajjin kadhanna ture. Waaqayyo gidduu keenyatti mul'atee ture jechuudha. Dubbii isaatiin hafuurri qulqulluun you can feel the move of Holy Spirit. Yeroo Waaqayyoon walii wajjin kadhannu sana jechuudha.
Isa booddee namoonni tokko jireenya kee qajeelchuu dubbii isaatiin tokko calleedhaan isii ilaalu tokko immoo dubbii isaan dubbatan hamaa fakkaachuu danda'a yookiin waan gurra keetiin tolle ta'uu danda'a gurra namaatiin tolle ta'uu danda'a waan nuyi dhaga'uu barbaanne ta'uu danda'a garuu jireenya keenya shabbii godha constructive criticism jireenya namaa kan ijaaru jechuudha waan namoonni jireenya keenya itti ceephaanii nutti himanii garuu kan jireenya keenya ijaaru jechuudha constructive gochuu kan danda'u jechuudha. Isa booddee haati manaa nama sanaan ulfina waaqayyootiif hin dubbadha malee waa'ee kootiif miti. Akkasinaan jette lammiinaan jette ani sin beekuun ture naan jette sin beeku waaqayyoo akka kanatti fayyadamu ani hin beekuun ture garuu waan tokko si gorsaa naan jette dubbii duwwaatu hin ta'in jireenya isaas qabaatu naan jette kun baay'ee laphee koo na cabse. Haaleluyyaa. Dubbiin waaqayyoo humnaan si keessa jira garuu humna dubbii waaqayyoo duwwaatu hin taane jireenya isaa immoo jiraadhu. Kanaan dura jireenyicha sirraa dhabee amma garuu yeroo si argu ati nama waaqayyo si dibeedha. Garuu dubartiin kun nama waaqayyooti baay'ee nama hafuura waaqayyootti fayyadamu. Abbaa manaa isheen ta'a hundumtuu buloonni horii kan si turan. Kanaaf jireenya sana qabaadhu nan jette guyyaa sanaa kaasee fuula waaqayyoo duratti hamma naa danda'ametti jireenya koo dubbii waaqayyoo wajjin allaayinii gochuudhaan sodaa waaqayyoo keessa kaampii sodaa waaqayyoo keessa nuuf galche. Garaagarummaa jireenya jijjiirama adda addaa jireenya qorata arguun jalqabe jechuudha. Isiniif illee akkuma kana isin gargaara. Isin akkasii jechuu komti waaqayyoon sodaattanii namoota jiraattanii. Garuu jireenya keenya keessatti we are not perfect miti kompiliitii ta'uu hin dandeenyu namoota foonii waan taaneef. Garuu tiraakii sana irratti of eeguun nurra jira. Waaqayyoon sodaachuu keenyatti, waaqayyoof abboomamuu keenyatti, dubbii waaqayyootiif kabaja kennuu keenyatti akkuma duraan dubbadhe waaqayyo jireenya isaa nuu qoode. Jireenya bara baraa yeroo nuu kennu jechuudha. Gooftaa Yesuus yeroo nuu kennu. Kabaja qaba waaqayyo. Ulfina qaba, sodaatamuu qaba, qulqulluudha. Kanaaf waaqayyoon sodaachuun afaan duwwaadhaan ta'uu qaba jechuudha. Lip servisiin waaqayyoon jaallatu. Guyyaa sanaa kaasee bare waaqayyo lip servisiin jaallatu. Waaqayyo hin jibbata kana baay'ee. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 15 irratti akkas jedha lakkoofsa 7-9. Maatiyuus 15. Gooftaa Yesuus dubbata warra Fariisotaatti. Isin of hin argine nana jedhan of arguu hin dandeessan jechuudha. Isin of hin argine nana Isaayyaas waa'ee keessaniif raajii isaa keessatti akkuma dubbate sabni kun afaan isaatiin ulfina naaf kenna garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan isa jedhe sana baay'isa dubbate jedheetu gooftaa Yesuus dubbate. Phaawulos Isaayyaas akkas jedhe. Isa kana Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 yoo dubbifatanii argattu macaafa raajii Isaayyaas 29:13 irratti sabni kun afaan isaatiin waaqayyo waaqayyo naan jedha. Gooftaa waaqayyo waaqayyo naan jedha. Garaan isaa garuu anarraa fagoodha. Jedheetu dubbata kanaafi jireenyi keenya waaqayyotti dhiyaachuun isaa afaan keenya duwwaadhaan ittiin ta'in hojii keenyaanis laphee keenya guutuudhaan waan goon hundumaatiin sodaa waaqayyoo keessatti jiraachuun attam gaariidha. Hallelujaa. Akkuma mata duree lallaba kootii godhee fudhadhee madda eebba dhalootaa jedheen hin kaase yaadinni sadaffaan immoo waaqayyoon sodaachuun madda eebba dhalootaati. Madda eebba dhalootaa. Madda eebba dhalootaa maa inni jedhee? Madda eebba dhalootaa waaqayyoon sodaachuu. Hallelujaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 akkas jedha. Fakkeenya 16 kennu waaqayyoon sodaachuu keessa amanannaa cimaatu jira. Ijoolleen nama isa sodaatanii yookiin immoo ijoolleen nama waaqayyoon sodaatu da'oo hin argatu jedha. Hallelujaa. Ijoolleen nama waaqayyoon sodaatu da'oo hin argatu jedha. Waaqayyoon sodaachuun jechuudha gammasitti ijoolleen nama waaqayyoon sodaatu da'oo hin argatu yeroo jedhee dubbatutti waaqayyoon sodaachuun qirsi yookiin immoo leegasii nu ijoollee keenyatti dabarsinudha jechuudha. Tarii qabeenya baay'ee qabaannee biyya lafaa kana irratti soorumaa baay'ee qabaannee dhaloota keenya ijoollee keenyatti waan dabarsinu qabaachuu dhiisuu dandeenya ta'a. Qabaachuus dandeenya akka jireenya keenyaatti. Qabaachuus immoo dhiisuu dandeenya ta'a waan ijoollee keenyaa dabarsinu. Biiliin keenya baay'eedha. Nu hundaa internaashinaal biilii qabna. Internaashinaal biiliin keenya. Biilii saddanaan kaffallaa, isa biyyaan kaffallaa. Biiliin keenya kan biyya kana dhugaa miti internaashinaal biilii. Akkasiin jedha yeroo baay'ee. Kanaaf biilii akkasitti qabnu tarii waan dabarsinu qabaachuu dhiisuu dandeenya ta'a miti. Garuu waaqayyoon sodaachuun qirsi yookiin immoo leegasii nuyi ijoollee keenyatti iyyuu dabarsinudha. Meesa kana bal'inaan ilaaluu yaallame. Waaqayyoon sodaachuun akkamittiin akka inni qirsi yookiin leegasii sana ijoollee keenyatti dabarsinu akka inni ta'e walii wajjin ilaalame. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 yeroo dubbisnu mootota lammaffaa
boqonnaa 4 lakkoofsa 7 yaadee kun jira. Mee lakkoofsa tokko irraa dhaqanii dubbisame akkas jedha. Baras dubartoota raajotaa keessaa tokko gara Elsaa'i dhaqxee abbaan manaa koo garbichi kee hin du'e. Inni Waaqayyoon akka sodaatu atiyyuu beektaa. Amma garuu namni gatii isarraa qabu tokko ijoollee koo lamaan fudhatee garba godhachuudhaaf dhufeera jettee iyyateera. Macaafa Mootota isa duraa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 seenaa dubartii kanaa beektu guyyaa tokko ani waa'ee dubartii kanaa labseen ture lallabeen ture yaadadha waggaa lama yeroo jalqabanii kana. Dubartiin kuni gara Elsaa'i dhuftee ijoollee lama qabdi turte. Ijoollee dhiiraa lama qabdi turte. Ijoollee ishee kana immoo namichi kuni gabroonfachuudhaaf dhufe abbaa manaa ishee irraa gatii qaba ture. Abbaan manaa ishee kana nama kana irraa horii qeeffatee ta'uu danda'a. Gaafa dhuftu maal jettee dhuftee nama kanaan nama Waaqayyoo kanaan Elsaadhaan akka jettee abbaan manaa koo garbichi kee hin du'e garbicha kee kan isheen jettuu fi Elsaa wajjin tajaajilaa ture namni kun. Raajiidhaanis nama raajii dubbatudha. Nama raajii dubbatu ture, raajota keessaa isa tokko ture. Elsaa wajjin tajaajila ture, amma hin du'e. Isa booddee dhuftee maal jetteeni? Abbaan manaa koo Waaqayyoon akka inni sodaatu atiyyuu beektaa jetteen. Kun baay'inaan laphee koo natti tuqeera. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Akka abbaan manaa koo Waaqayyoon sodaatu atiyyuu gaarii gootee beektaa jetteen nama kanaan. Ittiin falmine Elsaan abbaan manaa kee Waaqayyoon hin sodaatu jedhee ittiin falmine. Maaliif beeka akka inni dhuguma Waaqayyoon sodaatu ture. Kanaaf maal si gargaaru jedheen maal si gargaaru maaluma si gochuu danda'a jedheen dhuftee jalqaba iyyata ishee jalqabaa irratti appilikeeshinii ishee isa jalqabaa irratti laayinii isa jalqabaa irratti inni ishee barreessite first laayinii irratti abbaan manaa koo du'eera inni du'e kun garuu Waaqayyoon nama Waaqayyoon sodaatu ture jettee keessa jechuudha. Isa booddee maal si gargaaruu danda'a jedheetu inni dabba Elsaan immoo deebisee maal jedheni akkamittiin si gargaaruu danda'a ree akkamittiin si gargaaruu waan mana kee keessaa qabdu natti himi jedheen isheen immoo ani garbittiin kee dhadhaa ejersaa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokkollee mana koo keessaa hin qabu jette. Inni immoo ganda dhaqiitii olloota kee hundumaa biraatii qodaa duwwaa muraasa utuu hin ta'in baay'isii ergifadhu. Qodaa duwwaa baay'isii ergifadhu jedhaan. Kana booddee deebi'iitii ilmaan kee wajjiniin manatti ol galii balbala cufadhuutiin dhadhicha ejersaa sana qodicha hundumaatti naqii. Yommuu inni guutu immoo jalaa fuudhii kaa'ii jedheen. Isheen isa biraa yommuu deebite ilmaan ishee wajjiniin manatti galtee balbala cufatte. Ilmaan ishee qodicha inni dhiyeessuuf isheen immoo dhadhicha ejersaa itti hin naqxi turte. Qodawwan sun hundinuu yommuu guggutamanii ilmaan isheetiin qodaa duwwaa kan biraa anaaf fidi jetteen. Inni immoo ilma ishee tokkoon akkas jetti. Ilma isheetiin maal jettiin qodaa duwwaa kan biraa anaaf fidi jetti. Inni immoo qodaan kan biraa duwwaan hin hafne jedheen. Yommus dhadhicha ejersaa sun yaa'uu dhiise. Isheen kana irratti dhaqxee nama Waaqayyoo sanatti nimte gara Elsaa'itti deebite jechuudha. Inni immoo dhaqiitii dhadhicha ejersaa gurgurii liqii kee baafadhu isarraa hafeen immoo atiif ilmaan kee jiraachuu hin dandeessu jedheeni. Baay'ee humna qaba dubbii kun. Akkuma isinitti hime iyyata ishee jalqaba irratti hangaftee kan isheen barreessite abbaan manaa koo garbichi kee hin du'e. Yeroo lubbuudhaan jiru garuu Waaqayyoon akka inni sodaatu atiyyuu gaarii gootee beektaa jetteen lakkoofsa tokko irratti. Egaa Waaqayyoon sodaachuun beekamuu qaba jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun keenya beekamuu qaba. Amma Waaqayyoon sodaachuu nama kana Elsaan illee namni Waaqayyoo kun amma beekutti biyyicha amma beekutti nama Waaqayyoon sodaatu ture namni kun jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun isaa garuu ijoollee isaatii fi qirsii ta'eef leegasii ta'eef ijoollee isaa Waaqayyo garbummaatti gurguramuu irraa hin oolan. Haalleluuyaa. Kun kan irraa maddee abbaan ijoollee kana Waaqayyoon sodaachuu isaarraa kan ta'e. Kanaaf Waaqayyoo garaa laafee maaliin sii gochuu danda'a jedhee namni dhadhaa zayitii cuggee tokko duwwaatu mana koo keessa jira. Tarii mee waan akkasii fa'aa ta'uu danda'a jechuudha cuggeen tokko jechuudha. Zayitii amma mana keessattuu mana guuti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waan manaa tokko hojii Waaqayyoo. Namni kun Waaqayyoon sodaatu mana jireenya isaa hundumaa Waaqayyoon waaqeffatu Waaqayyoo ulfina kennitu qaanii isa oolche Waaqayyo ijoollee isaa qaanii oolche Waaqayyo haadha manaa isaa qaanii oolche Waaqayyo erga inni du'e iyyuu Waaqayyoo jira ture maatii isaa wajjin ijoollee isaa wajjin haadha manaa isaa wajjin Waaqayyoo jira ture qaanii isaan oolchetu akkasittiin jireenya isaanii jijjiire Waaqayyo. Waaqayyoon sodaachuun egaanii jireenya jechuudha. Maal jedhee namni kun yeroo isheen dhuftee zayitii kan arga mana guuttee booddee dhuftee
Elsaadhaan jettiin akkati jetti godheera qodaan hundumtu guuteeraa jettee gaafa isheen itti himtu dhaqiiti gurguriiti liqii kee ofirraa baasiiti isarraa hafeen immoo jiraachuu dandeessu. Haalleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo waan wajjin jiruuf jiraachuu dandeenya. Nama simbira taa'u jiraachuu dandeessa jedhan. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Jiraachuu dandeenya Waaqayyo irraa kan ka'e. Dhattanii ittiin jiraachuu dandeessu. Garbummaan hin hafe, gurguramuun hin hafe, ijoollee gabrummaatti gurguramuun isaanii hin hafe. Abbaan gatiin ijoollee fudhachuu dhufe maal birriima fudhatee deema malee ijoollee kee fudhatee deema. Isarraa hafeen iyyuu immoo jiraachuu dandeessu. Haalleluuyaa. Waaqayyoon sodaachuun jireenya. Jireenya achirraa jalqaba. Waaqayyoon sodaachuu irraa jalqaba. Biyya kana keessa duwwaa miti eessatti Waaqayyoon nu jiraachisa. Asittis nu jiraachisa, Afrikaatti nu jiraachisa, iddoo hundumaatti nu jiraachisa Waaqayyo. Eeshiyaatti nu jiraachisa. Lafa hundumaatti Waaqayyo nu jiraachisa. Sababiin isaa Waaqayyoon sodaannee yeroo jiraannu iddoo dhaqnee hundumaatti mana hidhaa keessa jiraachuu dandeenya. Jiraachuu dandeenya. Haalleluuyaa. Jiraachuu dandeessa obboleessa. Haalleluuyaa. Jiraachuu dandeessa obboleetti. Hundumti keenya jiraachuu dandeenya. Gargaarsa Waaqayyoo irraa kan ka'e. Waaqayyoon yeroo sodaannu akka ittiin jireenya jiraanna. Haalleluuyaa. Waaqayyoon sodaachuun jireenya erga ta'e aniif isini sodaa Waaqayyoon sodaachuu laayif istaayilii keenya yookiin immoo yaannoon zaybiyaachin akkaataa jireenya keenyaa godhannuti. Waaqayyoon sodaachuu laayif istaayilii keenyaa godhannu. Haalleluuyaa. Laayif istaayiliin keenya akka warra biyya kanaa ta'uu dhiisu. Akka warra biyya kamiyyuu ta'uu dhiisu. Laayif istaayiliin keenya akka kan Oromooyyuu ta'uu dhiisu. Akka sodaa Waaqayyoo, akka dubbii Waaqayyoo ta'u. Haalleluuyaa. Waaqayyoon sodaachuun keenya laayif istaayilii keenya yookiin immoo akkaataa jireenya keenyaa nuuf haa ta'u. Jecha Amaariffaa tokko jira. Moota አይቀርም ስም አይቀበርም jedha. Moota አይቀርም ስም አይቀበርም. Du'in oolu maqaan garuu hin awwaalamu. Maqaan keenya hin awwaalamne Waaqayyoon sodaachuu keenya nuuf haa ta'u. Haalleluuyaa. Inni erga nuyi duunee booddee illee jiraatu. Dhalootaa dhalootatti darbu. Ijoollee keenyatti darbu. Waaqayyoon sodaachuu keenya. Kabaja Waaqayyoof kennuu keenya. Kan si sodaachisuuf kan si naasisu Waaqayyoon duwwaa haa ta'u. Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 13. Yes, hallelujah. Kan biraan ta'in Amen. du'a hin sodaatin, dhukkuba hin sodaatin, sochii lafaa hin sodaatin, seexana hin sodaatin. Waaqayyoon duwwaa sodaadhu. Amen. Haalleluuyaa. Al tokko isa dhumaarra deebi'een jedha. Leegasiin yookiin qirsiin nuti ijoollee keenyaaf itti dabarsinu Waaqayyoon sodaachuun erga ta'e. Laayif istaayiliin keenya yookiin immoo yaannoon zaybiyaachin እግዚአብሔርን መፍራት ይሁንልን. Egaa maddii eebba dhalootaa yookiin immoo the source of generational blessing ni Waaqayyoon sodaachuu yeroo hundumaa jechuudha. Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon sodaachuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu sadhageenya nuuf eebbisu. Gooftaa guddaa amanamaadhaaf qulqulluu kan taate bara baraanis mootee kan jiraattu ati duwwaan sodaatama ati duwwaan qulqulluu ati duwwaan guddaa hundumaa gararraa kan jirtu bara baraan caaltee olaantee kan jiraattu sidhaa maqaan kee ulfaatu. Bara jireenya keenya hundumaa sodaa keetti qabamnee si waaqeffachuutti si jaallachuutti akka jiraannu yaa Waaqayyo amala jireenya keenya akka godhannu akkaataa jireenya keenya akka godhannu laayif istaayilii keenya sodaa Waaqayyootiin riisheppii akka goonu nu gargaara fira qulqulluu. Jireenya keenyaan yaa Waaqayyo hundumaa kabaja siif kennine si sodaannee ulfina sii kennine Waaqayyotu akkas jedhe dubbiin Waaqayyo akkas jedhan kanan godhu akka Yoosef nus akkamittiin inni Waaqayyoon cubbuu hojjetee gaddisiisa akkamittiin inni Waaqayyoon aarsa akkamittiin inni Waaqayyoon yakka akkamittiin inni Waaqayyoon offendii godha akka inni jedhe nus hafuura Waaqayyoo offendii si gochuu nu oolchi si gaddisiisuu nu oolchi. Waaqayyo ayyaana keenya baay'isa dhageenya nu ijaar jireenya keenya ijaar hafuura keenya lubbuu keenya jireenya keenya gaa'ela keenya waldaa keenya biyya keenya kan ta'e hundumaa dubbii keetiin nu ijaar. Gargaar maqaa Yesuus Kiristoos.